Naannoo Oromiyaatti nagaa fi tasgabbiin akka hin jiraanneef qaamoleen seeraan alaa meeshaa waraanaa hidhatanii socho'aa turan bosona keessa jechuudha. Nageenya hawaasaa boorisaa turaniiru. Kanattisuuf hojiileen qindoominaa qaamolee nageenyaa fi hawaasaan egaa hojjetamaa turaniiru. Ammas egaa hojjetamaadha kan isaan jiranii. Qophii keenyaan egaa gara godina Shawaa Kaabaatti isin imalchiisuudhaan hojii nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamaa turee fi bu'aalee galmaan irratti fuulleffachuudhaan riippoortara keenya Malaakuu Tolaa waan erge naaf yaadkumsaa akka taantu qindeessaa daawwanneets walitti deebina. Naannoo Oromiyaatti nagaa fi tasgabbiin akka hin jiraanneef humnoonni badii abaa'oo shanee hawaasni nagaan bahee nagaan akka hin galleef gochoota sukkanneessaa aadaa fi safuu hawaasichaa cabsan raawwachaa turaniiru. Qaamoleen nageenyaa qaama ergama badii fudhachuun hawaasa miidhaa garaagaraaf saaxilaa turan dura dhaabbachuun nageenya waarawaan dhufeera. Qophii keenya kanaanis godina Shawaa Kaabaatti hojii qindoomina caasaalee nageenyaa fi hawaasni hojjetaniin bu'aa dhufe irratti xiyyeeffanna. Abaa'oon shaneen gochoota garaa jabinaa hawaasa nagaa irratti raawwachuun daraaraa fi miidhaa garaagaraaf hawaasa saaxilaa turaniiru. Uummanni kun baay'een isaa baadiyyaa keessa jiraata. Qotee bulaadha. Qe'ee isaarra buqqa'ee jira. Karaa biraa qabeenyi isaa saamamaa jira. Abdii qabeenya horachuu, abdii gara fuulduraatti illee mul'ata qabaatee hojii irratti hirmaachuu yeroo itti dhabee fi yeroo itti dadhabee jiru ta'uu isaati kan ilaallu. Rakkoo nageenyaa ture karaa aadaa fi safuu hawaasichi qabuun furuun abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsoliin biyyaa fi hawaasni qaama nageenya waloo waliin ta'uun hojii hojjetameen jijjiiramni dhufeera. Yeroo ammaa kana hawaasni baadiyyaa keessumattuu hojii qonnaa irratti kan hundaa'ee jiraatu. Hojii qonnaa dabalataan maddiitti hormaata. Horsiisa horiiti. Gaafas keessatti ilaallu namni baay'ee rakkoo keessatti baay'ee gabaallee baay'ee galuu dadhabee jira. Waa gurguratee galuu dadhabee jira. Kun immoo maaltu fuudhee rakkoo nageenyatiitu namni akka ba'ee akka bobba'ee ba'ee jiruuf jireenya isaallee akka mo'annee taatee jira jechuudha. Oromoo waliin lola malee Oromoo waliin lola. Oromoo wal jaalata malee waliin jibbu. Oromoo wajjin nyaata malee waliin nyaatu. Oromoo waliif haraarama malee walitti hin dhaadatu. Ilmaan baay'eedha kan dhabne. Hayyuunni manaa bahee abbaan gadaa abbaan siinqee haati siinqee manaa baate kadhaawwan gurguddaadha kan godhamaa tures. Kanaaf walii namumaa dadhabne. Abbaa biraatiin nutti fayyadamaa jira malee nuti walii araaramuu wanni dadhabnuuf hin jiru. Jaarsoliin biyyaatii fi abbaan gadaa farda loggomee dubartiitti surree hidhee dhiiratti qamisii hidhee abidda baasee kallacha baasee isgootaa jedha. Nuu galaa walajjeesuun haafu walajjeesuun ga'ee namni biraan dhufni xiyyitiin asii tokko achitti Oromoo ajjeesaa tan achii tokko asitti Oromoo ajjeesaa walajjeesuun Oromoo kun haafu jennee isgootaa jedha. Lallaba kana dhaga'ee tole jedhee farda luugame ilaalee dubartii surree hidhatte ilaalee dhiira qamisii hidhate ilaalee seera Oromoo ilaalee seera kallachaa ilaalee tangalanis hin jira. Waamicha mootummaa fi jaarsoliin biyyaa fudhachuun miseensonni abaa'oo shanee karaa nagaatiin qaamolee nageenyaatti harka kennatan kaayyoon qabsoo itti seenaniif gochoonni uummata irratti raawwatamu gargar ta'uu isaa ilaalanii gaabbuun daandii nagaa filachuun harka kennachuu isaanii dubbatu. Jalqaba sababbiin deemee waraana bilisummaa Oromoo kanatti dabalame barumsa isaanii barannu barumsa siyaasa barannu dhuguma fakkaata qabsoo dhuguma fakkaata bakka. Itti dhagahama barumsicha barattu maali uummata Oromoo bilisoomsina uummata Oromoodhaaf deemna maali garuu barumsi isaanii fi hojiin isaanii gargari. Barumsa isiin goraa hojiin isiin goran. Garuu barumsi sun lakkiidhama hojii isaaniitu immoo gargar gore malee haadha hiyyeessaa 500,000 maal gaafachuun inni dinagdee uummata Oromoo gatti keessuudha malee wanta uummata Oromoo olkaasee hin qabu kun kanaaf faayidaa hin qabu. Itti barataa turre yeroo barannu sana keessatti kaayaa wal chaalenjii barnoota wal qabateen haalota tokko tokkorraa waan ka'een
gara kanatti dabalamnee turre yeroo sanatti. Agartee baroon inni ka'ee waan akkasiiti jedhame gaafa seenaan haasa'amuu fi akkaataa barnootaa siyaasicha dhaloota kana keessa bulchanii akka dhaloonni illee gara kanatti dabalamanii yookaan immoo wal duukaa hiriiru yookaan wal duukaa deemuu danda'u akka taasisanitti qabsichi waan sabaati jedhanii haasa'u. Haa ta'u wanti kaalii garuu wanti gocha irratti mul'atu immoo waan saba kanaaf osoo hin taane saba kana diigaa ooludha beekta. Maaliif jennaan wanti suni wanti jedhamuu fi wanti dubbatamuu fi wanti hojiirra oolu gonkumayyuu waan fuulleffannaa isaa waliin agarreedha beekta. Yeroo sana keessatti namni miirri kun miira uummata koo fayyaduu danda'a jedhee fakkeenyaaf akka kootti uummata kanaaf gabbayeen gaafaan akkasii aarsaa akkasii kaffaleen uummata kanaaf jiraadha uummata kanallee bilisummaa jiru dhaalchiseen akkasitti jiraachisuu danda'a jedhee gaafaati karoorfattee bifa baratteen baatu hojimaan ati dirree irratti mul'istuu fi gochaan ati irra ooltu immoo uummata kanaaf parsantaa tokko tarkaanfii tokko waan fuulduratti guutuu danda'u miti. Kanaafiyyuu bifa sanarra dhaabbanne haala kallattii kanaa jijjiirrachuu hin danda'ame jechuudha. Haalli ittiin argitee waraana kanatti makamne yeroo sanatti argitee siyaasuma sanaan argitee waan suni hin taa'annee seenne laaftoo argitee waan sanas immoo geggeessanuma turree siyaasanii yeroo sanatti waan sun argitee dhugaadhuma nutti fakkaate ergasii waan sana argitee yoo ofirra teenyee ilaallu ofirra waan sana argitee garagalchinee yoo ilaallu xiqqoo tokko haalichi faalla dhabeetta. Sanaafu akkasitti seennee wanti immoo ammas immoo gara sanaa nu baases wanti waamicha mootummaa kana argitee furanne gara mootummaa kanaatti deebine. Qaamoleen nageenyaas qaama nageenya uummataa booressan to'achuun nageenya akka waara'uuf cichoominaan hojjechaa jiru. Diinarratti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhatame jira. Kana keessas baqatanii yoo xiqqaate nama 40 ol ji'a tokko keessatti harka laataniiru. Inni kaan lubbuu isaa dhabeera. Inni kaan madaa'eera. Isa kana olaalluu karaa tokkoon hojiin nageenya mirkaneessuudhaaf hojjetamu gaarii yoo ta'e illee garuu immoo sochiin amma aboo shaneen godhaa jiru yookaan qaama nageenyaa fuuldura dhaabbatee kallattiidhaan waraana waraanuu miti. Shiftaan maqaa uummata Oromootiin aboo shanii dhadhee uummata Oromoo dararaa jiru kun karaa garaagaraa bitaa mirgaan diinaan jechuudhaan ni socho'a. Kaabanis kibbaanis socho'a aanaa keenya keessattuu karaa kana kutuudhaaf rakkoo siyaasaa babal'isuudhaaf geejjibni gamaa dhufu hawaasni keenya imaltoonni keenya karaa nagaa ba'anii karaa nagaa akka hin galle gochuudhaaf aggaammiin taasifamaa jiru aggaammii xiqqaa miti jechuudha. Aggaammii kana garuu caasaa qabnuu fi humna waloo asii qabnu ittisa raayyaa biyya keenya dabalatee aggaammiin kun shiftoota kanaaf milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Diinni akka harka kennatu halkanii guyyaa qindoomina qaamolee nageenya aanaa keenyaa hojii wal qabatee koomaandoon jira, federaalli jira, poolisii farra lolaa jira. Hojii walitti qindoofnee qaamolee nageenya aanaa keenyaa wajjin halkanii guyyaa aduuf rooba osoo hin jenne qindoomina tokkoon akka diinni harka kennatu kan immoo harka hin kennannee akka rukutamu kan ta'u qindoomina qaamolee aanaa keenyaa wajjin qindoomnee kan hojjennu ta'uu isaati jechuudha. Uummatni aanaa kanaatis kaabineen aanaa kanaatis bulchaan ganda kanaatis poolisiinis milishaanis wal ijaaree wal qindeessee meeshaa diinarraa hiiknee uummata kana hidhachiisnee uummanni kun nageenya isaa akka kabachiisu gootummaan uummataa gootummaan biyyaa baay'ee gammachiisaadha. Borus miira itti fufuu qaba uummanni kun miira diina balleessuudhaaf itti qophaa'aadha. Abbootiin gadaa haadholii siinqee dubbifne qaamoleen hidhatanii bosona jiran ammallee karaa nagaatiin akka deebi'an waamicha dhiyeessaniiru. Biyya miidhagduu tana qabna. Maanguddoo miidhagduu tana qabna. Haadha miidhagduu qabna. Obbolaa miidhagduu qabna jennee nuti ilmaan Oromoo wal qabachuun nurra jira. Kanaaf gara fuulduraatitti illee dhiiga walii dhangalaasuun kun hafee inni bosona jirullee haadha qaba abbaa qaba. Obboleessa qaba obboleettii qaba. Jaarsa qaba jaartii qaba. Mootummaadhaan araaraa akka nu godhu. Borsiiftaanis kanuma kadhan. Mootummaan illee jara kana immoo bifa maanguddoonii fi bifa tasgabbaadhaan bifa miidhaan isaan gubbaan geenyeen akkuma kana duraa kana
Ijoolleen amma ijoollee baay'eedha kan galaa ture. Waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 qabeetoo hanga ammaatitti hamma guyyaa kanaatitti galaa jira. Kana galuu jechuun immoo maal fiduudha? Araaramuu jechuudha. Biyyattiin teessanii irratti waliin waraaninaa ijoollee Oromoo. Nun bochisinaa duuti nu gaa, nu galaa karaatti nu deebi'aa. Singaa biyya teessanii irratti waliin waraaninaa ijoollee tokko ta'a nu deebi'aa karaa nagaatitti. Nu galaa har'as ganama. Nu galaa ilmaantoo. Nu galaallee. Nu kanuma malee homaa gochuu hin dandeenyu. Garuu hin dandeessan isin. Hundumaa gochuu hin dandeessan. Galtanii misooma hojjechuu hin dandeessan. Waraana irraa bilisa taatanii biyya teessan irratti biyyattii misoomsuu hin dandeechan. Karaa nagaatiin isin waan piyaati siiqqee. Karaa nagaatiin isin waan abbaan gadaa ijoollee too. Beekaa qabna, nama barate qabna, nama hundumaa qabna. Kuni beekame araarri haa dhufu. Hoo araaramne malee nagaan argannu. Isas nagaa barbaada, nagaa buusa. Gosaa wal qabaa, firaan wal qabaa. Hoo firaan wal qabdan hin gala. Fakkeenya warra galii kana laalaa kan jedhu ergaa dabarse. Miseensonni ABO shanee karaa nagaa filachuun galan dubbisnes miseensonni bosonatti hafanis karaa nagaa filachuu akka qaban dhaamu. Uummanni Oromoon yaada wal fixa malee qeerroon Oromoo yaada wal fixa malee innasiis Oromoonni dakaas Oromoonni caakaa keessa yaa'u yaaduma wal fixa malee ta'u galee hojii mataa isaa hojjetatee bakka uummanni Oromoo kun illee walii gala jedha yaadni koo kana. Lafa kamittiyyuu nageenyi yeroo kamiyyuu banaadha beektaa? Mootummaan illee harka nageenyaaf jiru hirsa yoomiyyuu kottoofatu waan ta'eef qaamni haalota garaagaraatiin miidiyaa garaagaraatiin yookaan immoo siyaasa garaagaraatiin illee danqaramanii lafa kana keessatti burjaajii garaagaraatiin lafa kana qofatti tokko fakkaatee dhaqaa 2 kan qawwee baatu hin jira. 3 immoo kanuma kaayyoo kooti jedhee kan daandii sanarratti akka hojii dhuunfaa fi godhatee irra socho'ullee jira jechuudha. Namoota akkasiisaniif hin danda'ama ta'ee jennaan wanti kamiyyuu biyyi keenya nageenyumaan kan toltuudha yoo ta'e malee gama afaan qawweetiin wanti argamuu danda'u hin jiru. Kanaaf iyyuu nageenyi murteessaadha. Gara nageenyatti walumaan akka deebinu jedha. Achi dhaqee umurii ammanaa kana gubuu kiyyatti nan gaabba jechuudha. Ergamtee dadhabeetta. Ergama sana argitee baachuu diddeennaan miidhamnuma keettaa adabbii itti fudhatta waan ta'eef waan si erga sana dirqama waan sana gootee argamuu qabda jechuudha. Sanarratti immoo argitee uummanni miidhamaa hojjan hin miidhama. Kanaafuu argitee ani waan sanarratti uummata kan akka dhiifama naa godhun jechuu barbaada. Qaamoleen nageenyaa dubbisnes hawaasni qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya isaanii akka eeggatan dhaamu. Amuufi ijoolleen kun bosona kana kan galan itti fakkaateeti hawaasni keenya deeggarsi inni gochuu qabu shiftaa kana cinaa dhaabbachuu dhiisee mootummaa cinaa dhaabbatee ijoolleen kun akka diinni sun deebi'ee isaan hin miine gara mootummaatitti akka harka kennatan gara mootummaa akka dhufan deeggaruutu irraa eegama malee ijoollee kana deebisanii diina sanitti deebisanii diinni sun akka ijoollee kana miidhu gochuu qaban. Ijoolleen kun ijoollee boru biyya kanaaf yoo mootummaatti dhiyaatan baratanii biyya kana jijjiiruu danda'an waan ta'eef ijoolleen kun akka urufatti hafan gochuu dhiisanii qaama shiftaa harraaf shiftaan namni dhadhee shiftaa sodaate ijoollee kana deebisee miisisuun qabu. Ijoolleen kun haala mijeessuufii qaba. Ijoolleen kun akka gara keenya dhufu hawaasni kun haala mijataa uumuufii qaba. Shiftaadhaaf haala mijataa uumuu dhiisee ijoollee shiftaa kana jalaa baddee gara mootummaatitti abbaadhaaf haadha kootitti hangalattee deemtu kanaaf haala mijeessuu qaba malee ijoollee kanarra miidhaan akka gahu gochuun qabu jechuudha. Inni biraa abbootiin gadaa keenyas sochii toora kanatti godhan cimsanii itti deemuu qabu. Ijoolleen kun abbootii isaanii dubbisuudhaan fira isaanii dubbisuudhaan gahee abbaan gadaa tokko taphachuutu irraa eegama. Hidhannee gurmoofnee wanti aanaa fi godina irra teenyuuf nageenya uummataa mirkaneessuuf. Bakka uummanni kun rakkachaa jirutti wanti nuti bulchinu hin jiru. Kanaaf qaamni nageenya kamiyyuu kana booda humna qabu hidhannoo isaa cimsatee nagaa uummataa kana iddootti deebisuudhaaf akka hojjennu akka of kakaasnu rakkoo naannoo keenya keessa jiru hiiknee aanaa keenya qixaan bulchinee godina keenya nagaa akka goonu uummata uummaddii hiriirsinee dirqama keenyaaf haa qophoofnu.